Boliwwan kiyya kabajamtootaa fi jaallatamtoota abbootii keenya kan majlisa federaalaa dhuftan akkasuma Dr. Jelaan hundi keessanuu baga nagaan gara hundeeffama garee shahadaatti dhuftan isin jechuudha barbaada. Itti aansuun garee shahadaa maal akka ta'e namoota hubannoo hin qabnee fi namoota waa'ee isaa baruu barbaadaniif gabaabseen riippoortii waa'ee sanaa isiniif dhiyeessuudhaan yaala. Akkuma beekamu garee kana hundeessuun duratti namoonni waa'ee kanaa irratti hojjetan bara 2015 akka faranjootaatti karaa miidiyaa garaagaraa yuutuubii, feesbuukii, waatsaappii fi teelegiraamiidhaan karaa munaabaraadhaan irratti kan hojjetamaa ture yoo ta'u, ammoo akka yeroo keenya amma itti argamnu kanatti bara 2020tti sanarra baanee gara hundeeffama garee shahadaa kanatti dhufne. Garee shahadaa kana gaafa hundeessinu maqaa kanaan osoo hin taane maqaan ittiin hundeessine guyyaa 11ffaa ji'a 12ffaa bara 2015 akka Itoophiyaatti markaza Ciisaa jedhamu hundeessine. Sababni markaza kana hundeessuudhaaf nu kakaase yeroo nuti daa'aa garaagaraa goonee munaazaraa kana irratti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hidaayaa isaaniif kennee jedhe wanti nutti dhaga'amee fi chaalenjii guddaa nu qunname tokkotu jira. Sunis obboleettiiwwan keenya biyyoota garaagaraa fi biyya keessa jiran gaafa islaamummaadhaan dhufan bakka itti gala isaanii waan dhabaniif jecha gara maatiitti deebi'an gara amantaa sanatti deebi'uu malee waan didaniif sanas jaallannee osoo hin taane dirqama keenyaan deebinaa bakka itti salaannu bakka itti deemnu hin qabnu waan ta'eef jedhanii yeroo baay'ee riippoortii nu gochuu waan jalqabaniif obboleettiiwwan keenya dubartii biyya alaarraatii gara keessaatti galaniif markaza keessatti isaan qubsiisnee achitti leenjii fudhatanii fi akkasuma beekumsa garaagaraa kennamee fi waan isaan barbaachisu guutamee gara dalagaa isaaniitti yoo deebi'u taatellee akka deebi'aniif markaza Ciisaa jennee markaza kana bara 2015 kan dhaabnee jechuun asuma Finfinnee keessatti. Itti aansuudhaan egaa akkuma beekamu ijoollee dubartoota gara islaamummaa dhufe kana callisnee dhiisan osoo hin taane warra dhiiraallee akkasuma ni jiran islaamummaa akka dhufan. Haa ta'u garuu ijoollee keenya callisnee dhiisne osoo hin taane onlaayiniidhaan barsiisaa qacarree fi akka jarri darsii garaagaraa godhan ammoo gaafa qacaramu dhaabbanni tokko nu duuba dhaabbatee osoo hin taane yookaan wanti riippoortii nu godhu jira osoo hin taane nuti ustaazonnii fi obbolowwan keenya biyya alaa fi keessatti argaman qarshii isaanii kiisa isaanii keessaa baasuudhaan obboleettiiwwan keenya kun diinii isaanii irratti gad dhaabbachuu qaban aqiidaa isaanii beezika waan ta'e barachuu qaban jechuudhaan barsiisaa qacaramee fi haga ammaatti barataa jiru kan barataniillee eebbifaman hedduu jiru karaa onlaayiniitiin jechuudha. Egaa haala kanaan osuma deemaa jirruuti daawwaan keenya akka malee babal'atee gara TikTok jedhamutti achi ol baane. Egaa waan barri namaa fide yoo ittiin fayyadamne namatti fayyadama waan taateef bahara sana seennee waliin daakuun dirqama waan ta'eef nutis uffata keenya ofirraa mulqinee gara bahara sanaatti seenne jechuudha. Haa ta'u gama TikTokiidhaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa milkaa'ina nuu kennee namoonni irra caalaan dur biyya alaa turan keessatti beektotnii fi warri gariin illee shahadaa qabachuu jalqaban. Waan ajaa'ibaa kan shahadaa qabattutti baay'ate immoo dhiirota ta'ee argame. Egaa dhiironni kun beektotni jaraa keessa jiran, giddugaleessa jaraa keessa jiran, haa ta'u gara islaamummaa gaafa dhufan jarris hojii itti miindeeffamanii hojjetaa turan irraatii ni ari'amu. Akkasuma waan keessa hojjetaa turan yookiin maatii walii yoo jiraatan maatii irraa hin jibbamu. Waan kana immoo nama keessa turetu beeka jechuudha. Egaa rakkinni obboleewwan keenyaa rakkina keenya jechuudhaan dirqama garee yookaan markaza warra dhiirotaa gad dhaabuu qabna jennee warri munaazaraa irratti hojjennu shuuraa goonee waan kana irratti erga walii galle booddee uummata keenyaa onlaayinii fi ooflaayin nu hordofan hunda yaada kana mariisisnee markaza garee shahadaa jedhamu gad dhaabuuf murteessine. Haa ta'u garuu maqaa garee shahadaa kana akkaataa itti hundeessineetu jira. Garee shahadaa nuti shahadaa qabsiisuu malee namoota dhufan daawwaatti gochuu malee maqaa tokko ofiif hin kennine ture. Garuu namni akka jibbaatti dhufee jara garee shahadaa sanaa jedhee qubaachas nutti qabe. Nutis erga quba nutti qabame gareen shahadaa kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa
شهد الله أنه لا إله إلا هو ربي سبحانه وتعالى توكيتشم ما سأو في رقابه أكسم والملائكة ملائكة ترقابا سيسي علماء اللي رقا كان اتباع وانتاتف مقعقري شهدا كان هندنو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم ما جلني من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أدخله الله الجنة كان حديث صحيح البخاري كما سجيفي إبا في الصدميشن أكسما صحيح مسلم دكتميسا تتفرد كباسا إيقا ورى شهادة رجلمني ورى جنة قدر راوتاتي مقاكنا تهين مقاكنا اتكافا نجنة غري شهادة جتشولان هندسن أكما ميشاتي غرو غري شهادة غافا جنو أكا مجموعة ويتنا موندلالا نجرو كلا أكسيمت غري شهادة جتشول أمة مسلمة علماء أكسما حيوتا بكافي ولالا دربا في دينة كافي بده هدى ولكبتا لكن أكا هجي كينياتي غري جنة موغاس نمالي غري كون كورنا هجيتو كفوسوتاني كيادا في وهدى دندان ورقابتا نما شهادة لا إله إلا الله يوكامو نما مسلمة هدوما أو كيستي حامتا جيجول برين كينيا بيكتوتا أكسما أكتيبستوتا أكسما نما وان كان الردي nandan daanan hojjeta experience qaba jedhuudhaaf balballi keenya banaadha waan taateef akka waan garee tokkoof qofa kennametti hin laalamu kanaaf garee shahadaa jenneedha moggaasne jechuudha haa ta'uti karoorri nuti qabnu maali garee shahadaa kun maaliif wanti hundi lafa kanarratti hundaa'eef jechuudha egaa garee shahadaa gaafa hundeessinu asuma wanti galateeffatu barbaadu obboleettiiwwan keenya mana madaamaa dalagan obboleewwan keenya biyya alaa keessatti hojjetaa jiran dafqa isaanii gad dhangalaasanii qarshii isaanii hojiin isin hojjettan hojii gahaa fi bareedaa waan taateef isin duuka dhaabbachuu dandeenya nuun jechuun osoo abbaa qabeenyaa tokko biyya keessaa hin gaafatiin jaratti gadi baanee fuula isaanii duratti egaa rabbiitii isaan kadhannaan jarri qarshii isaanii wal sassaabanii jennaan markaza kana dheengaddaa binnee mana wajjiniin ummata keenyaaf gabaasneetii jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin Ega markazni gad dhaabate kun karoonni isaa hojiin isaa maaliin yoo jenne tokkoffaan ummata keenya muslimaa ta'aniyyuu qimmaa yookiin immoo vaaliyuu amantii isaanii hin beekne dirqama beeksisuu qabna jechuudha. Muslimaa ta'e hundumtuu vaaliyuu amantii isaa hin beeku. Li'annahu namni dukkanaa fi ifa yoo wal bira hin qabne faayidaa ifaa hin beeku waan taateef dirqama namuma muslima keessa jirullee vaaliyuun yookiin sadarkaan amantaan isaa hagam tokko akka guddaa ta'e beeksisuudha kaayyoon keenya inni guddaa. Kan biraa namoota gara amantaa kanaatti dhufan islaamummaa kanatti dhufan jechuudha jara maal gochuudha leenjii kennuu fi barsiisuu akkasumallee ba'anii gara fuulduraatti daawwaa akka godhan taasisuudha. Kabira akkuma waliigalaatti obboleewwan keenya amantaa kana hin hordofne guddaa fi xiqqaallee amanuu baatan akka amantii wal baraniif hojii keenya jalqabnee jirra. Amanuu baatan illee amantaa kanaan dirqama wal baruu gola nama tokko tokko keessa iyyuu jirra jechuudha nuti amma falillaahi alhamd. Kabira obboleewwan keenya islaamummaatti dhufan kan dubaraas ta'e kan dhiiraa rakkoo isaan mudatuuf furmaata guddaa ta'uuf dirqama keenya wanti markazi kun dhaabateef rakkina kamis haa ta'u kam furmaata isaaniif ta'uun karoora keenya gara fuulduraatidha jechuudha. Kabira leenjii waliigalaa du'aatotaafis ta'ee namoota waa'ee munaadaraa irratti hubannaa hin qabne walitti qabuudhaan akkasuma namoota gara biraatti ejjas dhufe waan kana irratti leenjii guddaa kennine hojiin kun hojii nama muraasaa akka hin taane namoonni hunduu irratti hirmaatee daawwaa zarfii kanaan akka irratti gadi bobba'u taasisuudha jechuudha. Kabira egaa kana gooneeti namni tokko yeroo ammaa wanti ittiin deemamaa jiru miidiyaadha. Rabbi subhanahu wa ta'ala yoo nu waffaqe kaayyoon keenya inni guddaa immoo maltiimiidiyaa guddaa isaa gadhaabnee mana taa'ee eenyu ulamaa'inis beektotni kamuu akka dhufanii daawwaa irratti ni godhanii fi mana nam tokko tokko keessatti beekumsa isaanii akka nu qoodan gochuuf karoora guddaadhaa qabnaa jechuudha. Kabiraati daawwaan godinaa haga aanaatti aanarraa haga magaalaatti akkuma amma itti raawwatamaa fi godhamaa jirutti daandiirraa fi bakka mijaa'u hundattuu ofii keenya of kenninee daawwaa gochuu fi babal'isuun baadiyyaa hunda keessatti karoora
garee shahadaati jechuudha. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala yoo nuuf laaffise yeroo isaa fi bakka isaa ilaaluudhaan akkaataa qilleensa biyya keessa jiru ilaaluudhaan ammoo karoora kanatti aanan hedduudhaa qopheessinee jirra garuu ammaaf sanarraatti gabaabbannee isinitti dheeressinu. Wajazaakumullahu khayran.